Yoya masu yoya ilmana ya bikajista maratu nagayni keja kawaka koroma ko niramade sana rakabu warasani bari helle akam nubulta naganu bultani sani janna warasani helle akam nuulta naganu bultani. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ashabar kafune noru aribu anadufu welcome to Shabbo bidadza kaysano. Ga sagantaa tijaarati quboodaante dursinetti gaadhii fama isan gaafannaadde saamellee dabalatee turallee isarraa turree dhoofachaa jechuudha gaa kallattii gara sagantaa keenya seennaa yeroo tageessaa ammachuudhaaf laga turallee ni beektan mooloo nu deddeebi'ee jira mana isaatii jaalsaamiyaan gaa Shabbo miidiyaadhaa takkaatudha waamtee hin beektu wal beektee kallattumaan gara sagantaa kiyyaa seenaa jechuudha namni isan hin beekne jiru. Jaalsaamiyaan jalqaba akka hangafaatiifu yeroo illee gabaabduun hojii qabdi. Mee jaalsaamiyaa ammaan dura rakkootu silaa rakkoo bubbulte rakkoo beektee daangaadha rakkoo bubbulte duuba gaa rakkoo bubbulte tanarraa ta'amma ammoo wanni adda godhaa kaleessa eemee wanni itti adeemu aanaa 14 fi godina 4. Naannoo Somaaliidhaa dabalataan beektee labsachuun tuni dhiiroo haadha Somaalee lakkuu dhaluu jalqabe moo akkamii jechuudha amma era guddaa electoral college addunyaa gubbaratti seensara booda lakkooteetu uummanni keewwaa heddummaate daangaa keessaa kana beektee election jechaaf tolfataa jechuudha godinaa fi aanaa fi kun akkumatti riba haateetu wallabsitu jechuudha yoo lakkoofsi uummataa sanumatee wanni jijjiirtuuf jiru constitution biyyaa sidooka Ameerikaa keessatti daangaan beektee county lane jijjiiramu jechuudha state activity dubaga yoga jarri imbeeku sadii fi afur eegas qalu jiraate imbeeku mee godinaan afran kunii fi aanaan kun afran isaan kun dabalataan labsatan eessarraa dhufee jechuudha خيسب بلا تمو إبرقى بكتو ينجو والنجري تخي قودنا أفر خنجري أنا أخذ أفر خنجري خوني إسرار في جازاميا قام قالت ما يسين شفت شابو بكنا جاجرة تنترى أرمو مرتبة كجرتني نجين ربي سنبرا جراتو شابو جرخنا لبستي شوني ألفاتا خلبستي والروم أورومياتي في والرفيدرار الرجل لبس أورومو رتي جري كليلي شاني يكون ودو أتشي لبسان جائنين هم نافي أنغو اتلبسان هنكابان مالجا أورومون هر ساعة أبان دخين دربتي أمبتي لغان دربتي جان ونكون وان أمو مرتين أما فكاتا ورا سومالي ميديا سومالي شوف خيسانين ديما أوغادي ميديا تو خورا جبوتي خورا سوماليا شوف خيساتي ونكون وان جنة شنغوتو هجتا ما تريد أكيسان جانتي جنة شنن نوتي ولنيا أنو جنة شنن أكا ديبوتي غرتي أوخي قوفتي ديري سياسة خيسا والجنجل شاتو ريخانا جري خانا رتو جاتشاتو ريچولا أرى ميديا قلبيد ميديا تقرى مارين دقيا وان كان هدو غلطهم فنا موتم ما خينيا لفتين يتبرق ديراف چيته هاگا توقو دي فني أمال لي هاگا نوها فوجرا كان أمو خر هجته أچي خيستي يرو جل قباتيف سومالي فيدرال خيسا أنغو أول أنا توهد جرتي خناف خاقود أبدي شي في آدن فارح قالتهم فنا جاني قالتهم فجاتو راني اتشول وانه وانو اما اولو فسدن كأيتي هيمتي يادرنا جاتش أبي نتيقاو قايد دول اللي وإران فتا قدفنا أورومو قلنا إبانج أبسيف بودة دي بساجي أورومو قلنا إباف أكادان قررتي بيوتو أولات يوجي واللولو خرا أداتي قراجرة خرا بهاتي سيولالتي كبا بهاتي سيولالتي خرا كباتي سيولالتي مولن خود سر رفا شنطة سوماليات كجو سني وجول كابتا يچولا شنطة سوماليات سومالي قلبت هنجي توكو بيلي سومي جاني هالقد
ibsachaa turan jechuudha gammachuu isaanii bifa adda addaatiin miidiyaa Soomaalii kana keessatti bara itti Oromoo biyya bulcha Oromoo harkaa qaba jedhanitti Oromoon sablatee Oromoon mataa isaa qabatee Oromoo lafa isaa malee OPDO'n nama isaatiif akka dhimma hin qabne lafa Oromoo gurgurachuu irratti OPDO'n akka gaarii giraajuweet goote akka shimallisuu baanu harka furdaa qabna je harki furdaan isaa ka Oromoon fixuu fi lafa Oromootiin gurguratu jechuudha. Soonni kun ajaa'iba nutti hin tahin waan haaraa miti waan ganna 5 irra dalagamaa ture Mustafa Akjar onni hagasii qabaatee dandeettii gootummaan ol beeynaa bar daangaara nuti warri qubannu ol beeynaa bar gootummaa akkasii qabaatee ka'ee lafa Oromoo irratti kana labsine jechuudha. Kana kalabse Abiyyi fi Shimallis mataa isaaniiti jechuu barbaada Shabbo. Hayyee galatoomi ilma gaafii xiyyataan na deebiftee jetta wanni asirra agarsiisuu barbaade godinaan afranii fi aanaan kun afran lafa teenyaa ta duraa tana qabxiin jala sararachuu barbaade. Lammaffaa ammaan dura wanni gurra nu duuchan gaafa wayyaana irraa haga ammattu lafa beetee hawaasa wali bu'een hunjaan daangarratti hawaasa Oromoodhaatii fi hawaasa Somaalee wali bu'een jechaa turan. Lafa dheedaatii fi bishaan irratti horsiisee biraa wali bu'een jechaa turan. Hungaa khijiba ama 27 gurra nu duuche jechuu ka torban piipilatti dabalanne amata 30 takka. Amma moo dhugaan teenya baateen fakkaattu jechuudha. Maaliif hoggaa jenne akkana irra wayyaa. Hawaasa jala dhokatanii waraana beetee waraana nu bobbaha qotee bulaatu isanii bobbeejaanii maqaan beetee ummata keenya gowwoomsurra akkoo paarlamattuu dhufanii marihatanii godinaan 4 aanaan 14 Oromiyaa irraa qabnaa ja'anii murteeffachuun tuni ifiifuu khijiba ammaan duraa san hundaa'u irraan fashilsiisu arrabooda ummataa waliin bu'eechuun daamti maaliif mootummaa talabsitee beetee ilaarraatti ummanni keenya kanuma dubbachaa ture liyyuu poolisiin nu ajjeesaa jiraadha qaama mootummaan nu duulaa jiraadha wanni hawaasni keenya ilaarraa jechaa ture kanaafuu yeroo ammaa tana keessatti ma beetee wanni ummanni keenya hubachuu qabu keessa nuti finxaalayii lama jidduutti saandushtaa jira. Finxaalayii kaabaadhaa ajandaa beetee adoonnoo 5 Somaalee 5 Amaaraa jennaamoo beetee isaanis lafatee inni kajeellaan gara Amaaraarraa dhufaa jirtuu fi kaabaarraa dhufaa jirtuu fi kajeellaan Somaalee tafaannoodhaatii fi tafaannoo Somaaleedhaa waata garaagarummaan qabdu. Afaanuma adda malee haayyoon isaaniitiif kajeellaan isaanii saluma. Yeroo ammaa tana keessatti namoota qorachiifnee wanni namoonni nuun jaan maali wallorraa dharraa Wallagga Kibbabaha Boorana Bahaa Oromiyaa dabalatee lafti yeroo ammaa tana keessatti Oromiyaa irraa muramte Benishaangul Gaambeella Sidaama Hararii fi Anfariirra guddoodhaadha lafa kililii 5 geessuurra guddoodhaatu Oromoo irraa murame. Tafinfinne gaarmaatu beetee waan xiqqoo fakkaatti soo jaasamia khuni master planii lakkoofsa lammaffaadhaa ha Abiyyiin beetee Abiyyiidhaan qindaa'e abbooyi beetee Adam Faaraan hojii oolu jiru jechuu dandeenya. Inuma Shabbo master planii bara wayyaaneetirra kanaatu rahamaadha. Kanaatu maaliif kun akka jirutti lafatee dhunfatee biitti bira laala ogaadeni lafatee nya fudhate ogaan Soomaalii cufaa wajji jira. Kana wanni tokko qacello beeku qabu Oromoon mootummaan Jabuutii harka keessaa qabdi sababni ni kana joof miidiyaa isaaniitis jalaan deemu jira jechuudha. Usmaa'il Umar Geelle waajjira isaa keessatti maappiin inni kaayyate haga Hawaashitti haga bishaan Hawaashitti jechuudha. Jarri kana irra walii galan warri Soomaalii guddootis kana irra walii galan. Okay, amma maal jaan Oromoo matanaawu warra horti afran qallootana Soomaalee sineeti fudha akkam Oromoon ilma godhanna jennu kanatti kanaa jechuudha keessaan irra hojjechuu jira. Tokko ummanni keenya yeroo ammaa ekonomiidhaan dadhabee jira. Lafti Oromiyaa bahaa keessaafuu akka itti jirtu ni agarta. Warri hawaalaa Soomaalee ala kana jiru bal'ina maallaqa naannawaa sanitti gannaqanii ummata sossobaa jiran jechuudha. Karaa kaaniin Boorana fudhadhu. Boorana gaafa akkasii beelti
diinagdee hurgufte bishaan dhabni akkasin nama fixe maaliif calitti jaami pilaana kana deemu ture jechuudha. Ka daangaa hoggaa hennu daangaa namni hojii qubatu waliin lola daangaa obboleeyyan lamanuu an intala baadiyyaati. Huuri hoggaa hidhanniin beeka hoggaa bishaan tarattaratti huurii cabsanii maagatan waraaba obaasaniin beeka. Namni daangaa xixiqqaa kanarratti wali bu'a. Daangaa kanarra wali bu'a jechuun ooyiruu ta'e fuuteen namaa kannite jechuu miti. Daangaarra wali bu'a jechuun lafa ta'e fuuteen namaa kannite jechuu miti. Hoggaa daangaarra wali bu'ame maaliif lafti Oromoo fuudhamtee kan namti? Maaliif lafti nama biraa protecti taati? So rakkoon Oromoo guddoon ummata sammuun hin bilisoomin ka ammallee maqaa Oromoo maqaa Maccaa Tuulamaa tuffatee shawaa ifinjee gaangistaroota ifjaare kanaatu Oromoo gatii kafalchiisaa jira. Wanni irra dimnu wanni achi qabnu hin jiru jechuudha. Dhuguma rabbiitti qabsoon amma Oromoon goote raayyaa fi azaborraa jalqabe sochii raayyaa taraayyaa kaasee Tigreen haijaa goote sochii Baalee fudhadhu Ituu fudhadhu Afran Qalloo fudhadhu Maccaa Tuulamaa fudhadhu sochiin kun cufti deemeeti eenyummaa Oromoo tabadde kabachiisee maqaa shawaa Amaarri irra kaa'essanillee ukkaamsee maqaa Maccaa Tuulamaa ka dhokate san ol baasee jechuudha. Jarattiin amma biyya harkaa qabdu tokko jara seenaan beeyne lamada jara Oromoo tuffatu. Sadaffa lafti Oromoo gurguramuun isaaniif waa takkatti hin fakkaatu. Oromiyaanis biitinis shaggarii fi naannawa san jechuudha Finfinneedha. Hawaasni jarana itti deemaa jirra. Akkuma Ogaadeen labsate kanatti isaas labsachuu deemti. Oromoodhaan waan takkaan jechuu barbaada. Arra namni Midiliisti keessa waan deemu jiru arke lafa isaatirra du'e kabajaadhaan awwaalamaa jechuudha. Arra Midiliisti keessatti warri Falastiin kaampiin itti ijaaramte guyyaa reef dhumaa jira. Waan kan arkuuf teessan jarri Soomaalii kun naasuu takkan qaban Oromoodhaaf. Akkas godhuurraa isin deebi'an. Oromoon kabajaasaa fi godhuudhaaf, Oromoon eenyummaa isaa eeggachuudhaaf, lafa isaa tadheen gadda dhiigaan kabajate, Oromummaa isaa tadheen gadda sirna Habashaa jala dhiigaa lafeen baase, ammallee gatii barbaachise itti kafalee tiifachuudha qabu. Wanni imma Booranatti Mooyaaleetti akka ibiddaan nama guba. Nama balbalcha. Maaliif nama guba? Lafumatee ta'ayyoo abboon irra si horan. Hoggaa fuudhanii naannawa tokko odoo ummanni san quban qabne. Odoo ummanni kun irraan beeyne. Mustafa Akjar gabbahee labsate. Tuffii isaan ilmaan abbaa gadaatiif hin jiran. Tuffii isaan burqaa madda gadaatiif qaban. Tuffii isaan saba kanaaf qaban. Tuffii isaan walumaa gal Oromoo qaban. Arra Gujii Boorana irratti boru Gujii irratti boru Baalee guutummaa irratti Harargee fi Awaash gat already sakur godhatanii jiran. Okay, boru Wallagga Bahaatiif ta'a, Shawaa Kaabaatiif ta'a, tokko lafa Oromootiif ta'a jechuudha. Arra Affaar xiqqoo saniitu jara arra kan godhu jiru kana lafa isaa keessaa baasee if kabachiisee arrallee shinniileen teenya isin keessaa isin baafnaa jechuun ni jira jechuudha. Garuu Oromoo ka cabse lafee arbaatiin cabsan. Lafee arbaatiin. Okay. Ka garaa guddatu garaan bitanii. I don't know hoggaa garii waan ja'aniitu nama irrata. Waan ja'an. Guutumatti Oromiyaa ka bulchu. Oromiyaa baha keessaafuu ka bulchu. Adam Shideeti. Oromiyaa baatiif kibba baha ka bulchu Adam Shideeti. Itti aanaan Adam Shidee immoo Mustafaadha. Okay. Abiyyi achirratti orderatti kanna. Dubri keenya kasaddeetaa fi marqaa qarmaa hidhatee ta'u they are good for nothing. Waa takka. Ani jaarraan arra jiru kana keessatti ummata fiitiif dhugaa dubbatanii wareegamuun gootummaa goota caalti. Amma namni garee ala teessanii akkaneettanii jira. Silaan achi jiraadhe OPDO ji'a sadii to'anii isin buuse agartan. Ji'a sadii keessatti haga isin dafaanurraa baasaa biyya tana jettan takkaan isin godhe jechuudha. Namni nama isaatiif hin hadoonne, namni ummata isaatiif hin dubbanne, namni dhugaa isaatiif hin dhaabbanne namaa miti jechuudha. Bar lafa Oromoo keessatti intala Oromoo magaalaa Dirree Dhawaatti garaa qabdu ajjeesaniiti kantiibaan Dirree Dhawaa maqaaf Oromoo dhiiga kiyya himatu jecha tokko jechuu sodaatee bar. Sababni isaa
aqabit gem magala sani nama Somaliti jechuudha. Dirree goonni irraa bade, dirree dhiirti irraa badde, joollee itti taphatan. Arra joollee seenaan beeyne takalee Tigreen hudduu keessa dhooyte oliiga xari'achaa baate takalee Tigreen sukkara duudarra baadhachiiftee deemaanii baateetu uummata Oromoo sablisu jira jechuudha. Akkanattiin hafu yeroonni dhufti. Oromoofis guyyaan dhufe jechuudha. Jechuu barbaadeeti Booranaan falmadhaa lafti lafee teenya akkuma Finfinnee ittiin dhiyaanne kiiloomeetirii meeqaaf Finfinnee jee magaalaa Wacaale daangaa Oromiyaa Soomaalii wal daangeessu irratti ilmaan Oromoo dhuman. Takkaa dhaqeen beeku Finfinnee. Arra hoggaa Booranni kana ta'u hoggaa usanii itti ilaalan maqaan Booranaa maqaa Naggadaati. Abbootii Gadaa haadha Maarree maqaan Booranaa angafa jedhanii ilmaan Gadaati jedhanii yoo arra gaafaamtu wajjin dhaabbanne ittiin naggadamuun dhaabbachuu qaba jechuudha. Karaa maappii ittiin deebi'a shabbo. An tokkota dura ummata Oromoo kani beeyna jee kitaaba katabu. Kamaappii hanga living room isaa kitaabarra gadhiisu kanaatu Oromiyaarra yakka dalagu jira. Maaliifin jee kana? Hoggaa ati maappii haga living room keetii kitaaba keetirra gadhiiftu ummata lafa Oromoo saamu jiru saniif ragaa baate jechuudha. Maappii madhiyootana deemu laalame. Akka jiru baha Oromiyaa fuudhee Soomaalii kan namni kun. Ammoo kitaabaan barreessaa jira. Ummanni Oromoodhaa warra kitaaba baafna je'ee maappii living room isaa irra kaayu kana kitaaban isaa ammallee ingijaa boykoot godhuu qaba. Kalafa Oromoo gurguree diinaa dabarsaa jiru warri kunillee keessa jiran jechuu barbaadeeti. Lafti Oromiyaa daangaan ABO'n sarare ka Oromoon lafatiyya beeku harka dhibbarraa 70 hin jiru jechuudha. Ankaniin bare haga cinasanitti. Haga Wacaale daangaa Booramaatti lafti Oromoodha. Okay. Lafti Oromoodha haga Goojjam Matakkalitti. Okay. Arra eessa jira maappii tana keessaa Walloon? Eessa jira Raayyaa? Waan nuti dadhabneef, waan nuti diigamneef, waan nuti waliin dhaabbachuu dadhabneef obboleeyyan keenya citanii alagaa jalatti hafan jechuudha. Inumaa Oromoon Boorana qofaa miti Jijjiga falmachuu qaba. Jijjiga bara 94-93 haga Qabri Dahar jaaramtu yeroodhaaf jedhame kannameef. Jijjiga oona jaarsooti. Oona afran qallooti. Maqaan Jijjiga jiru dikshineerii Oromoo Soomaalii keessa hin jiru jechuudha. Okay, hin jiru. Kana falmachuu qabna. Nu kana falmachuu dhabee yartuun ganda keenya hulaa keenya jala dhufte gandaan ani itti dhaladhe magaalaa Jaldeessa Ali Adeette moggaafattee jechuudha. Godhachuu danda'an garuu irran jiraatan kanumaan jechuu barbaada. Hayyee takka ammaa siin jaammoo maaliif akkas jettallee naan jee namaan naan jee biyyee beektee wala daangaa gubbaa naan jee yaa gaammee nuti harka qullaa beektee shiftaa ijoollaluu dadhabne ifirraa sargoo tana beektee ifirra ol dabarsinee Finfinnee haadhee xuujaan. Dhugaa rabbii ibsuudhaaf ati kophaa walummaan beektee kibba bahaa fi Booranaa fi banuti maqaa Oromootiif beektee maqaa Oromoodhaatiif dhumaa jirra jechuudha. Shimallis Abdiisaadhaa hirriba gaarii irra fusilaarra beektee Finfinnee keessatti amma Adaamaa keessatti. I think irra laaftuu fi irra bareedduu akkuma jaarsi kun jee shirrixaamii tana xiqqoo Awaash bira ol kuchiifnee falmina haa Finfinnee keessatti taatuu fi Arakiiloo fi galma abbaa gadatti haadhu kaasatti barani. Albaatii yaasanii jechuudha. Kanaafuu irra wayyaan eega Soomaaliin aangoo barbaaddu taate maal godhuu hibeetee lafatee goggooydu tanarra rakkatanii miti. Lafti jajjabduu fi fooqii qabdu karaa Finfinnee kana jirti. Mustafii Akcheerii Kaadeeroo nadhaafoo karaa olii kana deebii jennaan jechuudha. Nu nagaa nu haa kannan. Eega akka lammitti lafatee nuti sun barbaanne ilaa yoom nuti daangara dhumne Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmad hirriba gaarii rafan. Atiin amma achi kakaabaatiis walloonis duraa hiqanii faanoo gadaa gadhuftu gara Finfinneedha. Somaalees nuti karaa bannee fi gara Finfinnee adeemtuun jamal jetta. Egaa kana darbadheetiin isin bira baalaal waan tokko ka kiliirli beekuu qabnu poolisoota isaa taanaan Liyyuu isaa warra kililii shanii taanaan kafaannoo taanaan ka hidhachiisee Oromoon balleessaa jiru mootummaa federaalaa mataa isaati. Jarri kun qawwee samiirraan finne.
qabeenya ummanni Oromoo arra irraa beelawee biraa dhumaa jiru. Qabeenya arra kutaan bahaa ilmaan isaanii gidaara jala galanii hawa waan dhugan dhabanii makiinaa jala dhaabbatanii ayyoo waanuma biddeena tokko bitadhu naa kan naa hichaa jiran. Jara an afaan qabaniiti warra daangaarraati ibidda kannanii ummata keenyaan fixu jiranii jechuudha. Turiif malee dullumaaf hin dhabnu. Magaalaa Finfinnee kan Maqdishoo godhuu taa'u jara kana. Yoo isin Maqdishoon goone maal jette naan jaa? Qorichi warra kanaa sani jechuudha. Oromoon biyya jaara, biyya diiguun barbaadu. Oromoon wajji jiraachuu hawwa, nama miidhuun barbaadu. Tanaaf akkuma warri daangaarra namni hanga loluu qaba. Hanga dhiibuus qaba. Hoggaa loltu madoo jira. Kadu'u jira. Baruu manni keenya daangaa jaarsoo irratti du'ee gaafa waan kafan awwaaluun dhabeetu turee bara. Ni beeknaa kan. Joollee kalee dirree dhawaa keessatti hoggansa Kadir Jowaar jalatti ajjeefamte. Namni nama moosara je'en ni jira. Tanaaf Oromoon bakka danda'u taafalmatu. Bakka hin dandeenyetti Al-Shabaab Soomaalii Maqdishoo haneequ. Maali Finfinnee haneequ. Gaafa isin Maqdishoo taate wal agarraa jechuudha. Fayyaa ta'a. Wanni keenya nama tuqa. Hedduu nama tuqa. Eber saabete wanni beete daangaan wanni beekuu qaban. Daangaan gara Oromiyaatiin beete wanni tiifamu jiruuni makalaakaa miti ummataani. Wanni Finfinneen nagee taatee fi Maqdishootti hin ta'in nutiitu daangaratti aarsaa kafalaa jira. Amma achi ammoo geena fakkaataa jechuudha. Amma achi bineensa kana ifirra dabarsinaa jechuudha. Barbe takkaan darbadhee takka ta'umaa takkaan darbadhee ba. Ummanni Oromoo tanaawwaliin naa hidhi. Beete bikka silaa nasii bartaa nasiihaa ziyaada jeesisanii Kadir Jowaar biran kutubi akkasin ni beekaa jechuudha. Bar nasiihaan dallee Jowaar Kadir Jowaar beete amma achi gawwaa ta'uu hin qabnu jechuudha. Dhimma direedha warratti ilaa hanqa waajjira beete Somaalee dhufuu qabdi. Ilaa nuu miti kajeessuu qabdu. Kadir Jowaar hojii dhuftee waloluu qabdi. Kaabineef kaadiree magaalaa direedha hojii waloluu qaban. Aangoo fedhanii haa fudhatan Kadir irraa. Nunagee nu kan nu qaban. Aangoo fedhan Shimallis Abdiisaatii fi Abiyyi Ahmad irraa fudhatan. Nuti ilaa yoom dallee taanaa fi daangarratti. Fayyaa ta'e gaamme. Laal gaafa nasiyaan wareegamtu itti gaafatamtu dhimma dubartiitii fi daa'ima gabbaatee humaan jenne. Eenyu isin? Gaafa isin wareegamtu Kadir Jowaar Kadir jecha tokko hin jenne. Jecha tokko hin jenne. Arraniin harka hoggaa dubartii ifi marsee guroo gaafa ijoollee daa'imaa taphannu taphachaa ture. Laata dhiini mucayyoo sanii isan gubu. Dhiini haadha ilmaan xixiqqaa gannayxee deemtee san isan gubu. Dubartoonni achi dhaabbatee wajji taphatee bashannanu eenyu? Oromtitti mataa keessa rasaasaan dhoomtee ciifte san eenyu? San dabree hagaraa si gubu obboleettii isii itti bilbilanii hoggaa dinniina kannaniif. Kunsi balbalcha. Ummanni Oromoo ifiisaati ittisuudhaaf wareegamuu qaba malee nama ittisuudhaaf wareegamuu hin qabu. Namaaf waardiyaa ta'ee wareegamuu hin qabu. Tokkoon jechuu barbaada kadhumaa. I think yeroon kun Oromoodhaaf yeroo murteessaadha. Yeroo hayyoonni Oromootii fi beeytoonnii fi maal quufanii akka sangaa citaa quufee waltajjii siyaasaa keessa walirra bookkisanii miti. Yeroo gattaa'anii uummata Oromootiif furmaanni maali jedhanidha. Yeroo gattaa'anii Oromoof falli maali jedhanidha. Oromoo namni kallattii qabsiisu hin jiru. Oromoo namni haala deemu jiru itti himu hin jiru. Oromoo badii isarra deemu jirtu gabbahamee kana sani namni ja'amuun hin jiru. Arra miidiyaan Soomaalii ganamaa galgala sheeknisaa, doktorrisaa, barsiisaansaa akkami istirateejii akkamiin lafa Oromoo tana qabatanii deebi'anii Oromoo Jabuutii fi Hargeysa keessa akkami qulqulleessuu qaban irratti haasawan. Deema seenaa dhaggeeffadhaa miidiyaa Soomaalii. Garuu nuti uummata Oromoo namni hogganni cimaan kallattii qabsiisu hin jiru. Jaalannu jibbinu. Uummanni Oromoo sobaan dagamuu hin qabu. Maaliif taa'ee ture? Namni an dhugaarratti haadha tiyyaaf irran dabru. Dhugaa dubbadheen bakka na dhiite bula.
أمة أورمو جنة شانن كان خدقي فين مرفمنيدا فين مرسينيدا أمة نخينيا تاء فين مرفم تجي بدنا أبجونيا تشاتوريتشو اوكي سلا أمة أورمو دوغا إتيماني بكا خوفنا إتيماني بكا خاودة لمنا إتيماني أمة نخون قامسا دتباسا جبه فتاتي وجتر كان فتاية شورا أكا أمة نقامساني دتبان أقري أولو لصوباتين جباسا صوباتين أمة خينيا غتي خفلشي سجران خنرتي ورنا جبوني جرانين بيخا warri fuudheessi Soomaali nagalchu ni jira warri khalee gootitti teenya naan jedhu kharragan tu bitate naan jedhu ni jira I don't really care dhugaa Oromootiif Oromummaa qofaaf hin dhaabbadhaan dhugaa Oromootiif diini Oromoo kaganne qabu kun akka ibiddaan na gubuu danda'uudha qaba nama faarsuu nama waaqeffachuu keessaa bahee Oromoon dhugaadhaaf dhaabbate Oromoodhaaf dhugaadhaaf gatii kafaluudha qabaan ja'a Gammech ya awani Oromotu zabana kana mata akka tokko na gooti it is just we have to wake up ayo ulfadu galatomi ga saalle saade tu sadafu danne atin wujidaf demtansa yon wolin turtega majalana yo muhajajab darkasi qabate seofalchine garadero turatin deba takkanar kana qaba dhugana tola silaa garuu ni beetami jolle biyyatana waan tokko jira you know yero bira ballina ni si wajjitura do adetenya jalsamea diro nagalaton fada gabdukum matidal bitan ra rabbin fade halanje fanne debini afere rawal marhana qode city fi hirmana city asumati maqa shabo media tv hawas oromo khabiyati bi ala tingalaton fada umri detu siawina adeti thank you toma tura jabadu oromota borana angafa khenya khob anjirta walin jirra falmadda lafataysan diina gadii surat lafataysani awwalama iga jaatani ali akka khabachiiftani rabbini sina khabachiisu o pidio ramo man egatina fayata haye galatomi